Nagaaf araarri jaalalli waaqayyoo karaaf kallattii jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota Gannii Tuubii akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa kootti galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Har'a walaloo tokkoon qabadhee dhufe walaloo kana akka sheer naa gootan isiniin gaafadha jaalala waaqayyootiin yoo isinitti tole. Warra Saawud Arabiyaa manadhaa keessatti dararamaa jiraniifidha kan hin barreessa jechuudha. Dhuguma dubbachuuf walaloo kana gaafan barreessu waa hedduutu natti dhaga'amaa ture jechuudha. Lammiileen keenya otoo mirga jiraachuu qabanii mirgi isaanii sarbamee mirgi namummaa isaanii sarbamee akkasittiin dararamaa jiranii gaafa laallu baay'ee namatti dhaga'ama jechuudha. Iyyannees birmannee nama nuuf birmatu hin qabnu garuu waaqayyo nuuf birmachuun isaan oolu guyyaa tokkotti waaqayyoon tura malee hojii isaan dhiisu yookiin ittiin immoo akka namaa nama dhiisu waan ta'eefidha. Walaloo kootiin darba gabaabumatti mata duree walaloo kootis nama dhukkuba jedha. Akkam jirtu nagumaa lammii koo hidhamtoonni gartokkee qaama koo kan taatan hundumaa. Akkam jirtu nagumaa lammii koo hidhamtoonni gartokkee qaama koo kan taatan hundumaa. Gartokkee qaama koo kan taatan hundumaa. Anis hidhamtuu ta'een kan akka keessanii kaddaamaa si ilaaleen garaan koo na badee asii achiin nagaa isiniif dhaama. Anis hidhamtuu ta'een akka keessanii kaddaamaa asin ilaaleen garaan koo na badee asii achiin nagaa koo isiniif dhaama. Sin ilaaleen garaan koo na badee asii achiin nagaa koo isiniif dhaama. Isin yaa warra kaayyoo qabu warra kaayyoof manaa ba'ee jireenya barbaachutti soorata hidhaa ta'e. Isin yaa warra kaayyoo qabu warra kaayyoof manaa ba'ee jireenya barbaachutti kan soorata hidhaa ta'e. Jireenya barbaachutti kan soorata hidhaa ta'e. Bakka of buusee ilaaleen dhiphina keessan hundaa jireenya koo jeeqee natti ta'e gadda. Silaa wantan godhuun qabu yaadees yoon dhiphadha. Jabaadhaa turuuwwan koo waaqayyoon isiniif kadhadha. Jabaadhaa turuuwwan koo waaqayyoon isiniif kadhadha. Silaas isa qofaa kan gatee nama hin ganne dhala ofii uummatee kan boollatti isheen buufne. Silaas isa qofaa kan gatee nama hin ganne dhala ofii uummatee kan boollatti isheen buusne. Dhala ofii uummatee kan boollatti isheen buusne. Akkam nama dhukkubaa gaafa carraan akkas nama gootu dacheen tun hamtuudha tokkoof ni mijatti tokkoof immoo hin toltu. Akkam nama dhukkubaa gaafa carraan akkas nama gootu dacheen tun hamtuudha tokkoof ni mijatti tokkoof immoo hin toltu. Tokkoof ni mijatti tokkoof immoo hin toltu. Yakka kan fakkaatu hammeenyi kana hundaa kan lubbuu dhiphisee isinitti godhu mudaa. Yakka maal fakkaatu hammeenyi kana hundaa kan lubbuu dhiphisee isinitti godhe mudaa. Kan lubbuu dhiphisee isinitti godhe mudaa. Waan inni jaallataaree hammeenya akkasii seera kamtu jedhee lubbuu kee qabadhu kan nama biraa baasi. Gadda keenya baannee waaqayyotti iyyannaa isa kan lafaa nama kaasu. Innoo hin jaallatu nama uumama isaa irratti badiinsa labsu. Innoo hin jaallatu nama uumama isaa irratti badiinsa labsu. Jireenya barbaachaaf kan biyyaa baatanii yaa uummata qaalii otoo wayyaan jiruu isinitti uffisan feestaalii. Jireenya barbaachaaf kan biyyaa baatanii yaa uummata qaalii otoo wayyaan jiruu isinitti uffisan feestaalii. Otoo wayyaan jiruu isinitti uffisan feestaalii. Baay'ee nama dhukkubaa gaafa foon irraa citu addunyaa kanarra jiraaree kan dararaan itti baay'ate namni isin hin gitu. Addunyaa kanarra jiraaree kan dararaan itti baay'ate namni isin hin gitu. Isinoo nama hin tuqne jiraattan ofumaa miidhamaa bu'aan jiruu keessanii maaf ta'ee dararama. Isinoo nama hin tuqne jiraattan ofumaa miidhamaa bu'aan jiruu keessanii maaf ta'ee dararama. Bu'aan jiruu keessanii maaf ta'ee dararama. Hojjettee jiruu mo'achuuf malee ati kan biyyaa baate otoo mirga jiraachuu qabdu maaf akkamiin sarbamte. Hojjettee jiruu mo'achuuf malee ati kan biyyaa baate otoo mirga jiraachuu qabdu maaf akkamiin sarbamte. Ayyaa biyya lafaa kan kees gidiraarra caaltu addatti balleessan keessan maali garaa akkam jabaatutu murtee akkasii kan laatu. Garaa akkam jabaatu murtee akkasii kan laatu. Osoo lammiin jiruus namaan wallaalamtanii maal godhu ree qomoo koo guyyaa gooftan jedhe isaan yaadatamtanii. Osoo lammiin jiruus namaan wallaalamtanii maal godhu ree qomoo koo guyyaa gooftan jedhe isaan yaadatamtanii. Guyyaa gooftaan jedhe isaan yaadatamtanii. Gaddi keenya heddummatus gaddi gaddarratti da'amee maali badii maal raawwattan maaf duun isinitti labsame. Gaddi keenya heddummatus gaddi gaddarratti da'amee maali badii maal raawwattan maaf duun isinitti labsame. Maali badii maal raawwattan maaf duun isinitti labsame. Yaa saba qulqulluu saba garaa o'uu saba namatti hin jabaanne qulqulluu hundaaf boo'u. Isinoo akkasii silaa garaan jabaattanii deebiin tola keessanii maaf hammeenya deebisanii. Isinoo akkasii silaa garaan jabaattanii deebii tola keessanii maaf hammeenya deebisanii. Deebii tola keessanii maaf hammeenya deebisan.
Waaqni ni jaallata ree jireenya akkasii kan qaama isaa ciccitee dhukkubaan qabama kaan dhala isaa baatee as keessa dararama. Waaqni ni jaallata ree jireenya akkasii kan qaama ciccitee dhukkubaan qabama kaan dhala isaa baatee as keessatti dararama kaan dhala isaa baatee as keessatti dararama. Ay lammii koo murtoo namaa ta'ee isinitti laatanis mudaa waaqayyo cal jedhaaree waaqni ilmoo duudaa. Ay lammii koo murtoo namaa ta'ee isinitti laatanis mudaa waaqayyo cal jedhaaree waaqni ilmoo duudaa. Waaqayyo cal jedhaaree waaqni ilmoo duudaa. Namni dhala qabu akkamiin kana yaada ofii gammadaama kan namatti murteessu gadda. Namni dhala qabu akkamiin kana yaada ofii gammadeema kan namatti murteessu gadda. Ofii gammadeema kan namatti murteessu gadda. Boonyees gadoonnees silaa sagaleen keenya dhagahamu waaqayyooti nuuf birmadhuu siifamtuun dadhabamu. Boonyees gadoonnees silaa sagaleen keenya dhagahamu waaqayyooti nuuf birmadhuu siifamtuun dadhabamu. Waaqayyooti nuuf birmadhuu siifamtuun dadhabamu.